Kamiin yoo inni jenni baay'ee dhiifama hin jalqabneeti. Mee kanarratti gaafii ni yaaduu jira. Gaafii Xaa'oo Daajomir jalqabe. Tolee ashama akkam jirtu Oromoonni addunyaa kanarra jirtan cufti keessaniyyuu nageenyi Waaqaa hunda duraa dursu jecha kun guyyaa gooticha artiist Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuun Oromoonni biyya Yaman magaalaa sanaa irraa buqqaafamanii magaalaa Adanitti dhufan gadda gooticha isaanii hayyuu falmaa mirga dhala namaa keessaa uummata Oromootiif otoo falmuu nama seenaa qabu obbiraa kan dhabnedha. Kun ammoo waan kanatti dhaabbatu osoo hin taane amma qabnu waan dandeenyu waan ta'eef ammoo dirqama Oromummaa nurra jiru baachuudhaaf bakka kanatti argamne jedheetan amanaa. Namoonni hedduunis ni beekan jedheetii yaadu. Yaa ta'u malee Haacaaluun deemaniillee fiiganiillee yaamanillee laalaniillee deebisuu hin danda'anii garuu waan deebisuu danda'an tokkotu uummata Oromoo kana keessa jira. Maalinni sun seetuu Haacaaluun qaama isaatiin biyyoo dhandhame malee seenaan isaa bara baraan hanga uummanni Oromoo miliyoona 50 wayii ol ta'an lakkaa'amu addunyaa kanarra jiru yoomillee ni jiraata. Yaa ta'u Haacaaluu dhabuun akkaataa hin taanetti dhabuun baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ees waan nama raajuudha. Bara dhaloota qubee keessatti Oromoon dammaqee teknooloojiin barnootaan sadarkaa adda addaatiin jabaate keessatti nama qaroo goota waa'ee uummata isaatiif waa'ee biyya isaatiif seenaa sabni isaa waggoota dheeraa keessa cunqurfamaa darbe deebisee calaqqisiisaa dubbachaa sirbaan argisiisaa akeekkachiisa garaagaraa otoo kaayyamuufuu lubbuu isaa jaallachuu osoo hin taane uummata Oromoo filatee uummata Oromoo jaallatee biyya Oromiyaa tanatu naaf biyya kootii biyya uummata kootiiti biyya saba kootiiti jedhee lubbuu qaalii takkatti qabu sodaa malee yeroo xumuraatiif interview TV OMN irratti taasise wajjin isa xumuraa kan godheedha. Achirratti Haacaaluu waa hundanuu xumureetan deeme jedheetan amanaa. Akkuma jedhe sana keessatti waan tokko seenaa isaa kan darbe keessaa dubbachuu yoo barbaadu waa'ee farda siidaa dabalee tanaan dura kaasetta isaa keessattis tuqee ture. Waan Oromoon waggoota dheeraa itti qabsaanii itti dadhabanii wareegama qaalii lubbuu hanga biyyaa fi sadarkaa duguuggaa sanyiitti itti dhabsiisan takka lubbuu qaaliidhaan dhabsiisee yeroo gabaabduu keessatti farda siidaa dabalee sana ufuma mataa isaatiif booji'ee harka uummata Oromootiif siidaa san biyya Oromiyaa irratti nama gadhaabee deemedha.